Pirezdaantiin Yuunaayitid Isteetsi Donaald Traamp filannoo pirezdaantummaa bara 2020 waggaa 2 booda godhamuudha deemuuf qophii jalqabaniiru. Filannoo dhufuuf ergaan kiyyaa maali beektu? Keep America Great. Ciminaa fi guddina Ameerikaa itti fufsiisuu akka jechuuti. Filannoo waggaa 2 dura godhameef duula filadhaa waggaa geggeessan Pirezdaant Traamp Make America Great Again jedhan akka jirutti afaan Oromootti hiikudha ta'uu baatus Ameerikaa guddoo cimtuudha fi jabduu goonaa akka jechuuti. Amma immoo egaa filannoo itti aanuuf wanni jechaa jiran Ameerikaa bakka san geechisuudhaan milkoofnerraa akka sanirraa gadi hin buufne eegsisuu qabnaadha. Ta'us Traamp filannoo walakkeessaa Sadaasa bara 2018 godhamuudha deemu ilaalchisee yaaddoo qaban hin dhoksine. Jalqabbiiwwan gaggaariin akka biyyaatti karaa humna waraanaa karaa nagaa eegsisuu hojii uumutii fi kaaniin agarsiisne itti fufuu fi dhiisuun isaa ji'a sadaasaa itti deemaa jirru kanarratti waan ta'u irratti hundaahaa jedhan. Miseensonni paartii dimookiraatii filannoo pirezdaantummaa bara 2020 kaadhimaa ta'anii dhihaatan jedhamanii eeggaman dhiheenya kana as Waashingtan DC'tti koonfirensii paartichi dhiheesse irratti hirmaataniiru. Wanni walgahaniif immoo fundura paartii isaanii irratti marii gochuudhaaf. Seenaatariin godina Masaachusetts Elizaabeet Waarren dimookiraatonni teechoowwan seeneetitii fi bakka bu'oota uummataa riippublikaanidhaan yeroo ammaa qabamee jiru deeffachuudha hojiin nu eegu qixxee gaara dhiibuutii jedhan. We can't climb that hill by ignoring the millions of Americans who are angry and scared. Pireezdaantiin ammaa kunii fi riippublikaanonni balaa sirna dimookiraasii keenya irratti geechisaniin lammiiwwan Ameerikaa miliyoonaan lakkaawwamanitu aarii guddaadhaa fi sodaa keessa jiran. Nuyis egaa gaara nu fundura jiru kana dhiibuudha aarii uummata keenya kanarraa fuula garagarfachuun nurra hin jiru. Akkasis hin goonu jedhan Seenaatar Elizaabeet Waarren. Godina Niiwuork irraa Seenaatariin ambiraa dimookiraatotaa filannoo bara 2020 dorgomuun isaanii hin ooluu jedhameef Kiristiin Gilibrand sababni mana marees ta'ee seeneetii deebinee moonaa jennee yaannuufi. Is because we have great women candidates all across this country running in record numbers and there dubartoota faarumaan cimtoota ta'an baay'eetu waajjira sadarkaa adda addaatti dorgomuudha qophiirra jira. Dorgomaatis jiran rogeeyyiin dubartootaa lakkoofsan ammanan jedhamne gurmaahanii sagalee ofii dhageechisaa hiriira fi waan adda addaa qopheessatii jiran jechuudhaan hooggansi biyyattii itti aanu paartii dimookiraatirraa ta'uusaa abdiidhaan dubbatan Seenaatar Kiristiin. Seenaatariin godina Minisootaa Eemii Kilobashaar hawaasni keenya Tiraamp abaaruu qofa odoon ta'in waan nurraa eeggatu ambiraatu jira jechuudhaan yaadachiisan. How he beats up on innocent people and they are going to stand up against that. But we're not going to hawaasni keenya akkaataa Tiraamp namoota dhuunfarratti xiyyeeffatee arrabsuu fi dubbatu hin jaalatu. San dura dhaabbachuudhaafis qophiidha hawaasni kun. Saniifuu egaa nuyi waanuma isaa haasawuun nurraan eeggamu hin fayyadus. Inni jira bakka jiru haa taa'u kanuma. Nuyi garuu dubbii ijoo dubbii mariidha ta'u. Baasnee ajandaa lafa goonee ajandaa irratti xiyyeeffachuu qabnaa jedhan Seenaatar Eemin. Seenaatar Eeminis filannoo bara 2020 dhihaachuu isaanii hin ooluu jedhamee eeggama. Karaa biraatiin xiinxaltoonni siyaasaa akka jedhanitti yeroo riippublikaanonni pireezdaantummaa mo'atan yeroo hundumaa baay'inaan filannoo walakkeessa irratti mo'amuun waan haaraa miti. Joon Fortier iddugala qorannoo poolisii baayipaartisan jedhamuuf hojjetanii akka isaan jedhanitti deeggartoonni Tiraamp ammas isaanuma bira jiran. Garuu karaa kaaniin deeggartoonni dimookiraatii immoo qalbiin isaanii kaka'ee onnatanii baay'inaan bahanii sagalee kennuun isaanii waan hin oolle. Kun immoo waanuma baramesii jedhan. Kana jechuun garuu dimookiraatotaaf karaasaa salphaadhaa jechuu miti. Hojii baay'eetu isaan eeggata. San keessaa deeggartoota isaanii filannoo bara 2016 irratti Hiilarii Kilintanii fi Bernie Saanders anoggas filannoo pireezdaantummaatii dhihaatan deeggaruudha bakka lamatti hiramanii turan tokkoomsuun dubbii ijoodha. Egaan filannoo reefuu waggaan 2 hafuuf haasaa jalqabuun xinnoo jarjaruu ta'innaayii jechuun keessan hin oolu. Pirezdaant Tiraampis ta'ee dimookiraatonni isa mo'atanii masaraa mootummaa Ameerikaa Waayit Haawusiidhaa fi
koongireesii biyyattii dhuunfachuu barbaadan qophii jalqabuun isaanii dhugaadha. Ani Tigisti Gammeetii nagahan.